Aya Studio. Ganda tugas kafeedhaan inni jaarran na boru utuma adda deemurtu ilora abbaan horu. Galatuma. Jabalu. Lataa kanatu ji'a lama na taadha. Ji'a lamaan dura Kaanaadaan ture. Vaayivariidhaan na qunnamee walaloo kana si erga walaloo kana geeranii naan jedhe. Walaloo inni naa kenne sanan sinii geera. Bakka ajaan baay'atu bakka doktoraa fannaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa. Daandii dheeraan na hafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee murtuuf lattuu lakkaa'u. Daandii dheeraan na hafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee bookeef tafkiin lakkaa'u. Galatoomaa kana caala sa'aatii fudhata. Obbolammaa fi bu'aa fi waan geeraru nabsiisaa jiru natti fakkaata. Gadi galoo bineensaa mataa ishee kan dhabu. Gadi galoo abbaa warraa barcumni furrii dhabu. Gadi galoo nadheenii funyaan jilaatti dhabu. Allayyoo ajaaluu deessaa garaan ishee turtiin dhabu. Otuma geerarsa kanaan otootti muradhee bu'ee natti tola ture. Haa ta'uutii nama ani lubbuudhaan waan hin jiruufi kennaan kunii fi galanni guddaan warra guyyaa saafa barbada nyaatanii lubbuu isaanii dhaban ilmaan Oromoo warra dhagaa darbatanii fageessuu hin dandeenye isaan lubbuu isaanii dhaban beekamtiin sun isaaniif inni kun isaaniif naafaa ta'u. Ilmaan Oromoo achi bultii isaanii dhabame akkuma kanaan dura jedhameeyyuu namni hedduun irraa haasa'eera. Har'a akkasitti siqiiqii malee walagarree waan barbaannu akka haasuuf akka barbaannutti akka haasuuf warra nu taasisanii ofii isaanii garuu carraa kanan arganneef galanni koo haa ga'u. Galatooma ulfaadha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa mee kabajaan gara teessoo isaatiin nu deemsanii. Aya Studio.